السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجر جرتو بقى نجاجراتن أكم فاير أكم عافيان كيسن جرين إبادة إيمانا مرفقات سنين جد أشما حركفوني وروني أمن تابرا كيسة ترجمتن كان أمن تان كين نجرجرا كان أرمون كين ولدتي أرمون كين ولدتي سنين جدا جراتم توتا في كبجم توتا وروني مادينو تين مادينو تاي سنين جدنا أكم ياد تمو ميديا كل ميديا sagalee ummataati. Maali yoo jettan waan natti fakkaate waan isinin biraan ga'u qabu waan yoo namni hundallee keessaa fudhachuu baate namni tokko fayyada jedhee yaadu qabatee dhufe. Maal qabatee dhufte jechuun keessan hin oolu. Asiin dura hangaatu mana balloo shoo seenuun isii ni yaadatama. Akkuma yaadatamu san hangaatu maalirra geettee eessarra geettee namni hedduun mucayyoo tana hordofuutti hin jiru. Maaliifi dalagaalee qabaadhu waan biraa jalallee jiraadhu alhamdulillahi sa'aatii takka wayii nus sa'aallee taatu laaluutti hin jira. Maalirra geettee eessaan buute eessaan kaate laaluutti hin jira. Maaliif yoo wanni akkanatti waan kanarra dirqamee ilaaluu jiru anillee sa'aatii kana qoodadhe jechuudha. Maaliif akkuma sagalee namaa ta'u jiru asiin dura waa'ee mucattii saniillee dubbadhee jira inni yaadatama jechuudha. Mucayyoon tuni dhimma biraatiif dhaqxee mana sana hin seenne dhimma biraatiif waan kana hin seenne wanni isii waan kana seenteef bal'oof jechuudha. Bal'oo yoo danda'e hin mokoraa yoo abdii garaa naa laafate ifama abdii garaa naa laafate ni yaala jetteetiin seentee jirti jechuudha. Akkasuma Oromootiya akkasitti isiin waan kana yaaltee jirti. Wanni isiin yaalte kun mijataa fi ta'ee fi bal'oo achirraa baasuu danda'arti jechuun keessan hin oolu. Inshaallah du'aayii godha du'aayiin bira dhaabbadha. Du'aayiin nu bira dhaabbadha. Du'aayiin nun dagatina bakkuma jirrutti du'aayiin nama fayyaddi nu fayyaddi. Bira dhaabbadha. Du'aayii godhaa fi waan biraallee dadhabdan du'aayii godhaa fi Oromoo bal'oo du'aayii godhaa. Rabbiin inshaallahi mana sanii isa haa baasu. Rabbiin inshaallah mujrima san abdii daafamaa raafamaa rabbi isa daafe kana inshaallahi daafeedhaan rabbi isa haa balleessu. Hangaatuun eega mana san seente hojii maalirra geesse jechuun keessan hin oolu. Hangaatuun gizee amma intalatti badduu san tarabbi isii balleessee mana san seente jechuudha. Caaltuu isii san mana sanii baafte jedhamaa jira. Isii garuu tumuun isii argee viidiyoo irratti tumtee cafaxxee mana sanii baatee jirti. Mana sanii baatee baddee jirti jedhama caaltuun. Inshaallahi rabbiin mana sanitti isii hin deebisini. Rabbiin inshaallahi miila isii caccabsee rabbiin lafa isii haa kaa'u. Maaliif khayrii nama khayrii qabu taate nama khayrii qabu taate mana san seente waan hin taane dalagdee intalattiin sun. Maaliif mucattiin mujrima taate mucattiin qara nama kabajaa qabdu kabajaa dhabde nama mujrima dabalamte nama salphata dabalamte nama rakkata dabalamte ka gara bahuun dhabe ka gara seenu dhabe ka gara hundattuu akkanatti isa eeguu jiran inshaallahi rabbi isa haa qabu. Wallahi rabbiin inshaallahi afaan Oromoo isa haa buusu inshaallahi. Najisa kana najisa nama maaliin kun najisa. Rabbiin inshaallahi akka inni nama dararu kana olitti rabbi isa haa dararu. Wallahi kanaafiyyuu jechuudha Oromoo waan aariif waan kana dubbadha. Wallahi hin aare hin gubadhe gara na gubate Oromootiyya. Maali yoo jettani caaltuun mana sanii baatee baddee jirti. Hangaatuu fi abdii qofatti haftee jirti jedhani. Caaltuun garuu akkanaan baatee hin banne
maallaqa dhanii abdii fi caaltu irra wal fixu jiran maallaqa san kan fudhattee baddee fi kan lubbuu fi fudhattee baate Allahu aalami garuu maallaqni homaa faayidaa hin qabu takka faayidaa qaballe takka faayidaa illee hin qabullee maallaqni sunillee jiraanna balloon bayitaa naannuma yaalama dhabullee homaa rakkoo hin qabu inshallah ni jirraa fi ni yaalla garuu baatee jirti rabbiin isii haa salphisu inshallah rabbiin isiillee afaan oromootii akka garaa keenya guddi kana rabbi garaa isii haa guutu inshallah kanaafiyyuu mana sanii baatee baddeetti jedhani kana dhageenyeetiin jira inshallah hangaatu rabbiin irra isii haa aansu wallahi rabbiin inshallah bakka waan isin niyyattee bakka san seente rabbiin niyyaa isii haa guutu oromoo du'aayii godha rabbiin inshallah balloo achi baasee nu haa gammachiisu wallahi rabbi nu haa gammachiisu akkasuma jawaadu illee nu fayyisee rabbiin nu haa gammachiisu rabbiin inshallah jawaadee baasee furmaatee akkana qalbii cabditanallee rabbiin isii haa fayyisu rabbiin qalbii isii haa fayyisu rabbiin wallahi hin danda'a rabbiin inshallah yaada muraada keenya hunda nuuf haa guutu fayyaa bareeddu rabbi nuuf haa kennu namni fayyaa qabu nama waa hunda qabu fayyaa jechuun wallahi namni fayyaa qabu nama waa hundatti ga'u yoo ta'u fiitii safaaxanii waan hin taane gizee umrii waa dalagatan waan biraa dalagatanii waan biraatti fixuu baatan wallahi nama fayyaa jechuun nama waa hunda qabu isin qabeenya qofa hin ilaalina fayyaan takkittiin isinirra jirtu akka waan qabeenya hunda qabdaniiti qabeenya keessan fayyaa jechuun qabeenya keessan namni fayyaa qabu bakka fedhe hinga gaara fedhe koree gubbaa gad deemuu hin danda'a maaliif waan fayyaan sirra jirtuuf kanaafiyyuu rabbiin fayyaa bareeddu nuuf haa kennu yaada muraada keenya nuuf haa guutu inshallah miidhamaa keenya rabbiin nuuf haa baasu rakkataa keenya rabbiin nuuf haa baasu fayyaa bareeddus rabbi nuuf haa kennu fayyaa wallahi duubaan dhibeen hin jirre rabbi nuuf haa kennu rabbiin inshallah kan eebute dheebuu nuuf haa baasu kan beelu rabbiin beelu nuuf haa baasu kan rakkate rabbiin rakkina nuuf haa baasu yaa oromooti du'aayii nuuf godha inshallah rabbiin bahaariin bishaan qixxeessan keessaa baasu rabbiin balloo fi jawaadeellee rabbiin bal'innatti isaan haa baasu wallahi tana malee rakkina rabbiin isaan hin agarsiisin rakkina tanaan rabbiin gargar isaa haa godhu rabbiin fayyaa bareedduutti kennee ilmaan isaa guddifatanii bakka takkaan gahatan rabbiin isaan haa godhu inshallah rabbiin hangaatullee haa milkeessu yaa rabbi hangaatullee milkeessu yaa rabbii kiyya nama mana sanii miidhamee bahuu miti nama mana sanii inshallah osoo bal'oo hin baasin bahuu miti rabbiin inshallah irra isii aansee bal'oo harka qabattee rabbi gadi isii haa baasu wallahi ni danda'a yaa rabbi kiyya nuu dhagaye yaa rabbi du'aayii teenya malashkoota gad deemtu du'aayii asii ol deemtu rabbiin inshallah irra nuu haa aansu rabbiin waliin nuuf haa fidu yaa rabbi du'aayii teenya nuu qeebal yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi hin beektaa hin dandeettaa nuu qeebal yaa rabbi kiyya wallahi akkanaan haasaa hin se'inaa salaatee du'aayillee bakka salaataattis godhadhe asittillee inshallah oromoo kiyya na argaa mana sirra taa'ee du'aayii kadhachuu miti asirra taa'ee na argaa na guddisaa fooloo na subscribe na godhaa jechuu miti feetan subscribe godhaa feetan laayikii godhaa feetan dhiisa sun anarraa miti sun ani sanni wanna ittiin qabu jechuudha maaliif ani rakkinni kiyya oromoo tiyya rakkatte arguu hin fedhu oromoo tiyya ta miidhamtee arguu hin fedhu anillee akkuma jarri gammadde akkuma ani gammadeetti osoo guddoo ani qabuu fi rakkoo ani qabu keessatti gammadanii naa jiraatanii ana santu irra fayyaadha garuu waan na argaaf asirra taa'ee du'aayii kadhadhu wayii isinitti hin fakkaatin waan isin bira beekamtee argachuuf du'aayii asirraa godhu natti isinitti hin fakkaatin ani quuqama oromoo qofa wanni ani qabu oromoo tiyya sheer godhaati inshallah du'aayii tan isinis itti jabaadhaati taa diqqoo ani godhe aamin jedhaati inshallah jajjabaadhaa sheer godhaati oromoo hunda bira